subscribe, like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا داوتوتا جالتا برايم اوفيشال الرا كورسين اسني قبدر في بلاد اند تشوم سوسيديا دا ارسي يونيفرسيتي كولج فايرا الرا كولي لالو باراستولوجي كورسي دا بارتي واني ولي لالي توري اما بارتي تودا كون مالاريا يچودا بلاد اند تشو سوسيديا كنجو ولي لالا channel كنا سبسكرايب ولان سنجرا let's go. بلاد اند تشو سوسيديا بلاد اند تشو سوسيديا متى دري جو ولين ال لالر Blade and tissue sporozoa are found inside blade. As the name indicates, blade and tissue sporozoa are found inside blade. Blade خيزت يوهان ديجي خيزت ترجمة blade and tissue sporozoa يوهان أكو مقاس هذا عندوني هو بنشوده blade forming organ or tissue يشوده وكان ترجمه both sexual and asexual reproduction are involved. Say life cycle is sexual nita asexual nita chubile lete shugana the basic life cycle may be said to be start when infective stage or sporozoid enter to host there. Infective life cycle is kanatin jel kabu kan start to infective stage yo kan sporozoid kun oga diga nama khaysen yo ga tissue nama khayse oga sen to sporozoid enter to host there and divide repeatedly to form numerous merozoid. Divide ta yohan numerous te khara merozoid guddata jechuudha. Ogaasan life cycle insa itti fufee start ta jechuudha. The different species infecting human are if a species in infective stage da kan humani infect go to hedduudha. But our main focus is Plasmodium species and Toxoplasma gondii. Amma mo kan tulalu Plasmodium yokan malaria san walin ilalla. Okay, malaria walin lalla. Human malaria by one protozoid parasite. Malarian protozoa is a party taka isin bakka afur qodamani Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, Plasmodium knowlesi kon rarida forest region of the South East Africa, East Asia fara tergama kon baay'ee miti rarida kan afranitu baay'inaan akka addunyaa irratti beekama jechuudha. Okay, malaria is transmitted through bite of infected female Anopheles mosquito. Karaan malaariyaan baay'isee ittiin transmit ittiin daddarbu baay'ee most common kan ta'e jechuudha. Qormaata irratti illee tarii dhufe female Anopheles mosquito isin tun nama ciniidhaan merozoid sporozoid san si dabarsiti haala saniin transmit irratti ta'uu danda'a jechuudha. Okay, female Anopheles mosquito, don't forget this one. Female Anopheles mosquito is in bite of the transmit malaria. In other words, pre-erythrocyte life cycle jechuun sporozoid osoo dhiigan seenin dura jechuudha. Sporozoid undergo development phase in liver cell. Osoo dhiigan seenin dura sporozoidin hoggaa namatti dabre liver cell keessatti developmental isaa keessa guddata jechuudha. Multiple nuclear division develop to schizonti. Schizonti dhatti baay'atee schizonti ta'a. Achi booda schizonti contains 20 hanga 50 merozoid of jalaa qaba. Sporozoidin Uga guddate tara dura schizonti namas merozoid hedduu of jalaa qaba jechuudha. Okay, merozoid infective stage jechuudha. General feature of Plasmodium species. Feature amala Plasmodium species in yoo malarian ittiin beekamu jechuudha. Tokkoffaa they are intracellular obligate parasite. Obligate intracellular parasite jechuun qaama keessatti ergama jechuudha. Qaama intra qaama seelii qaama keessatti ergama malee karaa alaatti hin miti jechuudha. Intracellular eenyufaa liver cell and red blood cell. Taraa dura liver cell sana achi boodaan life cycle isaa as gadi ni jiraatti itti dhufna. Achi booda red blood cell daddabraa jechuudha. The life cycle is alteration generation because sexual and asexual reproduction. Life cycle isaa jijjiiramaadha. Sexual ni ta'a, asexual ni ta'a jechuudha. Require to host. Hostii lama bakka jiraatu lama barbaachisaa isa barbaachisaa jechuudha. Okay, intermediate hostii fi definitive hostii dha kunneen jechuudha. Okay.
kanatti aanu malaria is highly fatal disease all known to kill human being. Dhukkuboota nama ajjeesu keessa malaariyaan high fatalidha balaadha jechuudha. Dhukkuba disease beekamaadha jechuudha nama fixuudhaan addunyaa irratti as gaditti ni ilaalla daataa isaa jechuudha. Malaria is key effect fakkeenyaaf malaariyaan bakka kanatti adiidhaa kana akka bakka kanatti hin jirtu jechuudha. Bakki isin jirtu bakka ho'a barbaadde amma fakkeenyaaf Arsii University kana bira gaarree guddaan asitti jiru Cilaaloodha. Cilaaloo irratti yoo ol baate malaariyaan baay'inaan hin jiru because ol ka'iinsi isaa kumsa ol waan ta'eef malaariyaan bakka qorraa bakka ol ka'iinsa gurguddaa qabu kanarra jiraachuu hin dandeessu. Lafa ho'aa qofa barbaadde jechuudha. Fakkeenyaaf bakka amma qalamatti dibaa jiru kana hin jirtu jechuudha. Bakka adii kana jechuudha. Bakki kana gurraachomni irra jiru kun malaariyaan baay'ee jirti jechuudha. Guuttee jirti jechuudha. Bakki immoo xiqqishoo kanatti xiqqishuma gurraachomte kun muraasa jira akka gurraacha kanaati miti jechuudha. Gurraacha kana larjirii eliminate jennaan. Baay'ee control goote jirti malaariyaan jechuudha. Okay. Malaria remains the world most devastating human parasitic infection. Malaariyaan jechuun dhukkuba addunyaa guutuu yaaddeessisaa jiru jechuudha. World most devastating jechuun kan addunyaa yaaddeessisaa jiru jechuudha. Human parasite infection keessaa kan nama addunyaa irra jiru hunda yaachisaa jiru malaariyaadha jechuudha. Malaria affect 14% of the world. Percent every addunyaa irraa uummata affect godhaa jiru malaariyaadha jechuudha. Okay. Estimated kun seenaadha sira baay'ee illee barbaachisu mee irrumatti tuqna. Endemic in 109 country 45 within African region. Daataan kun bara 2008 akka Awurooppaatti kan funaanamedha. Biyyoota 109 keessa biyyi 45 Afrikaadhaan affect ta'e malaariyaan affect biyya Afrikaa goote jechuudha. Kun baay'ee miti seenaadha. 18% of case Africa were in 13 country. Biyya 13 qofa keessatti baay'ee percent 80 jechuudha. Afrikaa keessa percent 80 biyya 13 qofa keessatti baay'ee kan jiru jechuudha. Kun baay'ee miti seenaadha jeeti. Burden of malaria. Malaria according to the latest world malaria report akka dhiyootan gabaafametti jechuudha. Akka Awurooppaatti lakkoofsi kun 241 million cases of malaria in 2020 compared to 227 million cases in 2019. Daataan kun kan fudhaname amma dura 240 takka miliyoona bara 2020 kan turee fi 227 kan bara 2019 ture. Duraan bara 2019 227 ture amma 240 takka tol guddate jechuudha. Bara 2020 akka Awurooppaatti jechuudha. Baay'ee addeessaa deemaa jira jechuudha addunyaa irratti baay'ee. Kuni baay'ee seenaadha. The estimated number of malaria deaths is stood kan akka tilmaamametti jechuudha. Malaariyaan nama hanga inni fixaa jiru 627 in 2020 and increase 69,000 deaths over the previous year. Hin dabalee jechuudha. Nama 69 dabalee jechuudha. Bara 2020 keessa nama 627 kan du'e irraa nama 69 kabara san duraati irra dabalee jechuudha. Okay, baay'ee nama addeessaa deemaa jira jechuudha malaariyaan. Okay, but burden malaria in Ethiopia san seenaa dhiifnee waggaa kana ilaallu Itoophiyaa keessa eessa fa'aa jira bakka akkam jira inni waggaa ilaallu plasmodiyeemiin bakka afur qoodamte jennee takka immoo reedidha jennee beekamtuun plasmodiyeem falciparum jedhaniin the most malignant of the most cancer of the world is Plasmodium falciparum. Student, don't forget this one. Plasmodium vivax nearly 14%, 40% data, malaria percent data, case focal like of the Humera, focal distribution like Humera for oval no less than 1%, means 0.99. Found in seated Humera gambella verbunch vartan argamuda. Okay. Epidemiology namo bakki inni tergam Itoophiyaa keessa bakki inni tergam epidemiology jechuun the risk of the malaria varies highly from season to season.
ji'aa gara ji'aatti ol dhaba. Bakki inni itti argamu kun ji'aa gara ji'aatti garaagarummaa qaba. From place to place bakka kara bakkaatti malee ol ka'insa lafaa irratti hundaa'e inni reefu. Transmission isaa immoo seasonal yookaan unstabilidha. Bakka takka hin dhaabbatu jechuudha. Baatii jala waan deemuuf yeroo roobaa yeroo qorraa jee waan hundoofuuf akkasii jechuudha. Depend rainfall and temperature. Temperature bakka temperature itti ol kaa'atiif bakka temperature itti gaqaadha kan filatudha yookaan kan irratti hundaa'udha jechuudha. Two major transmission period. Major September to December after main rain season. Amma fakkeenyaaf nuti hemisfeera kaabaatti jira akka ji'oogiraafiidhaatti egaa malaariyaan yeroo baay'een jiru yeroo meejeriin ta'e transmission isaa kan baay'ee dadhaboo jechuudha. September to Decemberidha yeroo rooba baay'ee booda jechuudha. Maayinariin isaa immoo April to June following small shower roobni baay'ee waan jiruuf waan jirreef yeroo arfaasaa kana jechuudha. In autumn yeroo afraasa akara bonaa kana jechuudha. Baay'ee hin daddarbu jechuudha. Bonoo sun ta'in arfaasa jechuudha. Aprilii fi kana jechuudha. Bakki inni baay'ee jiru ammas epidemiologiin isaa kun wanni irratti hundaa'u altituudii fa'aadha jennee fakkeenyaaf deegaazooniin ol ka'iinsa altituudii 2500 ol irratti argama deegaazooniin. Bakka kanaaf malaariyaan inuma hin jiru jechuudha. Maaliif ol ka'iinsa irratti ni filata jechuudha inni. Deegaazoonis firii jechuudha. Free from malaria jechuudha. Wayna deegaan ammoo 500 hanga 2500tti kun ji'oogiraafii irratti ni beektanii malaariyaan asitti malaria most often amma kun 500 hanga 2500tti malaariyaan short lived transmission jennaan. Numa jirti garuu shortidha. But kollaadoon irratti immoo 500 gadi waan ta'eef mean annual temperature is 20 up to 25 degrees centigrade. Kanaaf malaria is endemic bakka kana baay'ee beekamtudha jechuudha. Kollaadoon irratti because malaariyaan ol ka'iinsa meetira 2000 gaflata waan ta'eef bakka kollaazoonii irratti baay'ee transmission yookaan endemicidha jechuudha. Okay, don't forget. Kan itti aanu stage isaati. Stage of the morphological yookaan structural stage of the malaria jechuudha. Tokkoffaa isporozoit jennaan. Isporozoit jechuun kan hoggaa malaariyaan nama ciniintu namatti dabaruusan jechuudha. Namatti kan dabaruusan isporozoit jennaan. Develop in mosquito salivary gland. Arraba afaan mosquito keessa kan jiru san isporozoit jennaan. Kanaatu namatti dabarsaa jechuudha. Okay. Hepatic schizozoont jenna. Kan ta'an actively dividing kunama of dandeeji actively dividing multinucleated parasite in hepatocyte. Liverii keessa jira active dha jechuudha. Kun of dandee kan jiru san jechuudha. Trophozoite dabaratti kan ta'an metabolically active from living within red blood cell. Amma red blood cell keessa jira jechuudha trophozoitiin. Trophozoitiin kun yeroo tokko tokko sometimes called ring form. Qubeellaa yookaan bifa amartii ring shape amartiidha kan qabu trophozoitii kana jechuudha. Eessa keessatti red blood cell keessatti jechuudha. Erythrocyte schizoontiin immoo multinucleated stage in red blood cell resulting from sexual multiplication of the trophozoite jennaan. Erythrocyte schizoontiin kun trophozoitiidhaatu multiplication of trophozoite jechuudha. In other words trophozoitiin guddatee erythrocyte schizoontii ta'a. Okay. Okay, each schizoont contain determined number of merozoites. Schizoontiin hundi lakkoofsa murtaawaa merozoitii of jalaa qabdi jechuudha. Merozoitiin ammoo infective stage jira yookaan sporozoitii ilaalleen ijaa bakka biraatti merozoit is infective stage. It is schizoont component to break out of the hepatocyte or red blood cell. Kan break out godhe kan cabsitee red blood cell fi hepatocyte cabsitee keessaa baatu san schizoontii component schizoontii kan ta'e merozoitii sanii jechuudha. Gametocyte jechuun immoo morphologically distinctive sexual male or female. Ati sinema indicate gamete jechuudha dhufe. Gamete jechuun immoo male fi female kan qabu kan saala lamatti addaan bahe jechuudha. Distinctive kan ta'e gametocyte from trophozoite in red blood cell. Eenyurraa guddata kunilleen develop from some trophozoite in red blood cell. Red blood cell kan guddate morphology stage of malaria kan ta'e gametocyte distinctive female fi male kan qabu gametocyte dha jechuudha. Okay. Kun kana irraa ka'u fakkii irraa gaaruuf jechuudha. Kun kan boca ringii qabu hayyanne sani kun nucleus hedduun kana irra wal qabamedha. Akkasumatti asiin deeme
xumurra kan maasoo dubbanne kan kamirra dhufaa gaametosoyitii jechuudha. Kunii fi kun lamaan meelii fi fiimeelitti kan adda beesan kana lamaanii jechuudha. Okay. Yes, sequential developmental stage, distinctive morphological feature of the species identification. Kana mamma dubbanne stage in human ring forming vivax idhaaf kun illeen baay'ee miti. Ovale malaria falciparum. Falciparum amma fakkeenyaaf ringi haa qabu san falciparum irratti akkanumatti kan jirudha. Kan gaametosoyiitiitis asumaan akkanatti kan gaametosoyiitis akkanatti ilaaltanii kun hundaafuu adda adda bee jira. Lamatti female akkasitti ta'e jechuudha. Humanii keessatti jechuudha. Nama keessatti steejiin isaa kana fakkaata. Akkaataan itti immoo nama daddarbu tokkoffaa isporozoyitii afaan moskitoo keessa jiru san nama dabarsite asiin isporozoyitii jechuudha. Tokkoffaa osoo dhiigan dheedhin ture isa dhaqaa don't forget this one student give me attention please. Liverii seena tokkoffaa achi booda guddatee karaa red blood cellidhaa dabra. Achi booda guddatee kana booda guddatee gara red blood cell irraa ring formidhaa dabra. Early tripozoid caasaa ammaa solitti taasisan sanga late tripozoid gaametosoid jee asiin deemee amma wanni isinis hubachiisu kan asirratti argamtu tun isheen tun jechuudha. Namarraa fuuteeti namatti dabarsuutu adeemsan isheetan ton immoo taraa duraa namatti dabarsite ton namarraa fuutee nama biraatti dabarsiifamti. Inni moskitoo gat gaametosoid guddatee kun asii gana nama biraatti dabarsuudhaaf ton nama biraatti dabarsuudhaaf fuutee jechuudha. Gaametosoid caasaan kunneen kaasoo ilaallee tokkoffaa immoo isporozoitiin osoo red blood cell hin seenne liiverii akka seenu wanni hubattan jechuudha asirratti. Okay. Kana each disease has a distinctive course. Waan adda ta'e qaba. Disease hundi fakkeenyaaf tertiary malaria tertiary ta'e plasmodium falciparum ovale fi vivaxin fever occur every third day. Guyyaa 3 kan occurtam kan mul'atu jechuudha. Feveriin isaa kan namarra mul'atu. Quartamiin ammoo guyyaa 4 namarratti mul'ata. Kun baay'ee miti. Plasmodium ovale and vivax can cause of chronic not acute jechuudha. Reappearing amma namarratti mul'atanii turanii jechuudha. Chronic jechuun yeroo dheeraa jechuudha. After months to years jechuudha. Due to latent parasite in liver. Latent jechuun dhokatee kan liverii keessa dhokatee ati hin qabu jettee ofeeyda garuu immoo ati ni qabda jechuudha. Dhokatee kataa'u san jechuudha. Okay, dhokatee liverii keessatti dhokatee achi booda namarra kan mul'atu san vivax fi ovalen chronicidha jechuudha. Okay. Kan itti aanu epidemiology of malaria in world. Epidemiology malaria can be viewed terms of being stable. Kan tilaalama jechuudha. Stable ta'uusaa unstable yookaan epidemic fi endemic jedhatti addaan qoodamee ilaalla. Future isaatillee asumaan ilaalla jechuudha. Character or future stable of malaria. Malaria future isaa akkam akka ta'e tokkoffaa incidence over several years stabilidha yookaan jechuudha. Yeroo dheeraa turuu danda'a. Include seasonal transmission. Seasonal jechuun yeroo dabruu filata jechuudha. April to autumn jennee akkasitti kan qonna san jechuudha. Yeroo dabru kan filatudha. Immunity and disease tolerance developed by adult. Immunity and disease tolerance isaa developed by adult. Adult keessa guddatee akkasitti dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Usually affect in children. Baay'ee yeroo hedduu jechuudha. Children ni miidha. Eenyu stable malaariyaan. By the way qormaata keenya irratti dhufee jira inni kuni future isaa barreessitee filannoo keessatti illee dhufee ture gaafa barannu jechuudha. Isinillee shamaddeetu dandeessan jechuudha. Character of unstable kan ta'e immoo kan unstabilidha kan tasgabbaa'insa jechuudha. Malaria incidence vary from week to week. Kun ammoo unstable jechuudha. Akkuma maqaan isaa ibsutti kan hin tasgabbaa'in jechuudha. Week to week, month to month, day to day jennee kan jijjiiramu jechuudha. Kan stable hin ta'in several years jee kan murtaa'in jechuudha. Communal immunity of the population is low. Communal immunity nama jechuudha. Immunity disease kun low godha ni xiqqeessa jechuudha. Region prone to epidemics. Baay'ee guddachaa dhufaa deema. Kara epidemics jechuudha. Akka addunyaa guutuu wal ga'u jechuudha. Endemic fi epidemic garagara. High morbidity and mortality.
baay'ee kan nama ajjeesuu fi kan nama addunyaa irraa fixu jechuudha. Eenyu unstable jechuudha. Okay. Other method of the transmission. First, blood transfusion or transfusion malaria kan dhiigaan daddarbu jechuudha. This is fairly common in endemic area. Stable jechuudha. Following attack malaria, donor may remain. Amma kana jechuun osoo dhiiga namni malaariyaa qabu tokko cheek hin godhin kan namarraa donor godhe haala saniin dabruu danda'a jechuudha. Kun ammoo infective for waggaa takka hanga waggaa 3 falsifaramiidha. Sambooda 3 hanga 4 plasmodium vivaxidha. Kun attack nama godha jechuudha. Osoo hin beekamin ture nama miidhuu kan danda'u. Most infectious is in blood store less than 5 days. Osoo store goote blood store goote guyyaa 5 fi get waan ta'u store goote yeroo hangatti baduu jira gaa'ee. Osoo meeshaa keessa tursiisan keessatti cheek godhin yoo kan fayyadamu ta'e ni daddabraa jechuudha. Rare in blood stored from 2 weeks. Torbee lama ol yoo kan tursiisu ta'e rareedha, baay'een daddarbu jechuudha. Okay, blood transfusion malaria infective stage is what? Trophozoite or merozoite. Sporozoite ammoo kan mosquito keessa jiru san waan jenneef infective stage illee yeroo baay'ee qormaata irra ni dhufa. Incubation period ammoo shortidha. No erythrocyte dhiiga dura osoo dhiigan seenne dura jechuudha. Infective stage isaa shortariidha jechuudha. Ne erythrocyte schizoidha jechuudha. Okay. Transmission isaa bileedidha kana fakkaata. Lammaffaa ammoo yeroodhaaf fayyadamudha. Mother to growing fetus yookaan congenital malaria jedhama. Kan yeroo da'umsaa haadharraa gara ilmoodhaa dabruu jechuudha. Okay. Occurring 5% in newborn whose mother are infected. Haati dura infect oggaa taate gara ilmaa dabarsite jechuudha. Daa'ima deessu dabarsite jechuudha. Relatively rare although placenta highly infected. Congenital malaria is more common in first pregnancy among non-immune population. Kan more common ta'e kan haadharraa gara ilmaanii dabruu jechuudha. First pregnancy yeroo da'umsa tokkoffaa isin deessan kan nama dabruudha jechuudha. Okay, haadharraa kan ilmaanii dabruu jechuudha congenital jechuun. Mother to fetus jechuun daa'ima jechuudha. Nearly stick injury jechuun ammoo lilmoo nama biraa nama infect ta'e eenyuun malaariyaa saniin nama infect ta'eetiin osoo hin qoratamin jechuudha. Lilmee namaatiin tasuma diramuun yookaan waraannachuun hin danda'amu jechuudha. Okay, kana akkasitti diratee jennaan stick injury itti dabraa jechuudha. Transmission sun occur ta'a jechuudha. Drug addict who share syringe addict who share syringe jechuun lilmoo jechuudha. Independent waan qara qabuu fi kana nama wajji share gootee fayyadamtee jennaan si daddarbaa jechuudha. Okay, kana plasmodium falciparum vivax kun afran sanii baay'een isaan afran kana jenne. Tissue schizonin falciparamiidhaaf 8 hanga 25tti kun baay'ee miti. Fakkeenyaaf red blood cell tana isin argisiisa. Red blood cell infect plasmodium falciparum. Wanni plasmodium falciparum cancery or the worldly ta'eef all blood red blood cell hunda control godha jechuudha. Fakkeenyaaf vivaxin reticulocyte jechuun paartii red blood celliti. Maachuu red blood cell nama fakkeenyaaf malaariyaa jedhaa kun paartii red blood celliti. Oolii miti jechuudha. Kanaaf tokkoffaarra kan jiru eenyu kana jechuudha. Plasmodium falciparum jennaan. The world devastating disease jechuudha. Malaariyaa keessaa tokkoffaarra kan jiru malaariyaa falciparamiidha jechuudha. Okay. Kan itti aanu type of infectionidha. Type of infection irra recurrence irra dhufnee jirra. Recurrence jechuun eega nama qabee namatti cimuu jechuudha. Exacerbation of persistence undetectable parastemia jechuun undetectable kan namni ofirraa ittisuu hin dandeenye namatti cimuu jechuudha. In other words, due to survival erythrocyte form jechuun dhiiga diimaa jechuudha. No erythrocyte cycle plasmodium falciparum and plasmodium malaria jechuudha.
kana jechuun konseptiin isaa eega malaariyaan kun eega si qabe sitti cimuu jechuudha. Recrudescence jechuun. Relapse jechuun ammoo sirraa fayyee si deebi'u jechuudha. Hiikaan isaa. Reactivation jechuun amma dura sirraa fayyee reactivate haareetti ammas dhufu jechuudha. Of hyponocyte form parasite in liver. Liver keessaan jiru ammas badee jechuudha. Lee takka reebanne san si deebi'u isaniin relapse jennaan. Amma dura sirraa dhukkubee ammas deebi'u jechuudha. Hiikaan isaa jechuudha. Separate from previous infection. Yes, previous infection with some species mool fakkaataadhaan kan amma dura si qabee previous infection godhee amma si qabu jechuudhaan kan si qabu relapse jennaan. Okay, recurrency fi amma asirratti jechuudha. Recurrency fi reinfectioniin yeroo takka dhufuu ni danda'a waan jedhamu. Yeroo takkuma si qabee yeroo takka si cimuu danda'udha. Recurrency or reinfection. Reinfection jechuun recurrence jechuudha. Reinfection deebi'ee kan si qabatan jechuudha. Exoerythrocyte form infect erythrocyte separate from previous infection. Kun separate from previous infection. All species jedhaan maal jenna? Recurrence jennaan. Recurrence jennaan. Cannot always differentiate recurrence and reinfection. Maal jenna? Si cimuu dandeenye recurrence jechuun yeroo takkatti differentiate walii godhuu hin danda'u. Yoo ta'an yeroo takkatti addaan baasuu hin dandeessu. Cannot differentiate reinfection and recrudescence jechuudha. Okay, mallattoon isaa immoo maali? Headache, mataan si dhukkubuu, symptom of malaria jechuudha. Fever, oowwuu, leeydaa jechuudha. Akkanumaan si dhukkubuu, pain si dhukkubuu jechuudha. Back, duydi si dhukkubuu. Okay, dry cough, qufaa gogaa jechuudha. Akkanumaan qufuu, sweating, hoorukaan sirraa cutuu dhabu jechuudha. Foora, enlargement of the spleen, splenomegaly jennaan. Enlargement of spleen jechuun splenomegaly guddachuu jechuudha. Spleen jechuudha raajiin. Stomach irratti immoo dhiibbaa inni qabu yookaan symptom jechuudha. Nausea, vomiting, haqqisuu jechuudha. Okay, clinical sign on the symptom. Kun kanuma amma banna kana wal qabata. Yeroodhaaf fayyadamuudhaaf irra daddabarreeti xumurra. Okay, febrile attack yookaan malaria paroxysm jennaan. Malaria paroxysm jechuun predict febrile episode alternating with symptom free period jechuudha. Kunilleen baay'ee miti. Initially fever may be irregular before developing periodicity. Yeroo duraan si dhuferraa irregularii sitti cimu jechuudha. Fever may be irregular before developing. Osoo yeroon isaa sitti hin guddatin irregular baay'ee sitti ho'isu jechuudha. May be accompanied splenomegaly jechuun spleeniin guddachuu jechuudha. Hepatomegaly yookaan site of jaundice kalaarra garaagaraa jechuudha. Yeroo kana kanaan jaundice jennaan. Hepatomegaly jechuun hepatikiin guddachuu jechuudha. Anemia hanqina dhiigaa jechuudha. Kana si fiduu dandeessi. Maaliif dhiiga suututti malaariyaa waan ta'eef dhiigarraan hanqina dhiigaa si dhufuu danda'a jechuudha. Okay, Plasmodium falciparum is later in non-immunum. Warra immunum isaa nan ta'e keessatti lethal godha jechuudha. Eenyu? Falciparumiin. Kun baay'ee miti. Okay, cold stage feeling of intense cold. Yeroo qorraa jechuudha. Akka fakkii irraa agartan kana uffata hedduu ofirra kaayee taa'aa jira laalama inni kun maaliif shivering and rigor intense cold bakka miira qorraati itti dhagahama biyya jechuun waggaa dhiiga isa keessaa tuttusin jechuudha. Okay, hot stage immoo intense heatiin akka itti dhagahamu dry burning skin baay'ee asitti ilaalama. Uffata amsoolaa ofirraa fuudhee akkanaan taa'aa jira jechuudha. Last 2 up to 6 hours jechuudha. Saa lama hanga saa jahaatti akka infectivity jechuudha. Kun immoo deeqa horseen hanga 20 akkanas ogus halkan faadha yeroo hedduu biyya malaariyaan jirutti baay'ee nu biratti hin jiru asallaa kanatti. Okay, amma gaa takka ilaalla. Malaria caused by falciparum. Revo introduction irratti kam jenne malaria falciparum is malignant or cancer or
subtertian jechuudha baay'ee active most common in the malaria in world is falciparum jenne other are benign eenyufaan ovale foon kun maali benign jechuun non cancer dha jechuudha baay'ee miti jechuudha isaan most pathogenic all species student don't miss this point baay'ee barbaachiftuu pointii tana eenyutu most pathogenic jee isin gaafate falciparum jettaniin almost all these are due to means cause of falciparum jechuudha due to means because jechuudha due to means cause jechuudha cause falciparumitiin nama dhufaa jechuudha disease hundi kan malaria da almost irra baay'een jechuudha okay falciparumin sababni isin akkana ta'e maal yoo isin jaanu rapid multiplication amma daftee yeroo muraasa keessatti multiply ta'uu dandeessi in fact red blood cell become stick red blood cell stick mo gootu gut in fact all age group red blood cell reef dubbanni gaagabate irratti age hunda immature ta'uu all jechuun mature reticulocyte party red blood cell hunda infect godhuu dandeessi jechuudha eenyu falciparum jechuudha okay kambira a single red blood cell can be infected by more than one parasite akkanuma dhufe isheen kun qormaata keenya irratti akkanuma nu dhufe a single red blood cell can be infected by more than one parasite jeeti baase a falciparum vivax malaria jee filannoo akkasii jira plasmodium falciparum dha jechuudha don't miss this point erythrocyte schizoid reproducts takes place in deep capillary organ such as brain lung heart and spleen bone marrow placenta intestine like etc erythrocyte schizoid as keessa guddata jechuudha pathogenicity sito akkamitti dhiibbaa geessisuu dandeessi higher parasitemia in falciparum malaria all erythrocyte invaded up to 36 erythrocyte jechuudha all erythrocyte jechuun gosa dhiigaa hunda invade goote yookaan pathogen goote jechuudha kammiitu malaria falciparum kun jechuudha baay'ee isin most infected of the part of malaria ne kan hafe immoo malaria vivax kunneen parasituma lama dhiiga miidhan jechuudha ammoo falciparum red blood cell dha malee kan biraatiin red blood cell hunduma infect goote jechuudha partii isaa jechuudha okay okay pathophysiology of the cerebral malaria asirraa kan inshallah fuuldura kan itti fufnu ta'a amma daqiiqaan akka baay'ee isinitti hin dheeranneef asumatti isinirraa dhaaba chaanalii kana subscribe godhaa afaan oromoo waliin haa guddifnu ani barataan keessan qormaataas ta'ee waan adda addaa isinii qabadhee dhufaan jira yuutuubaas ta'ee telegiraama jaalataa Ibraahim jedhaadha subscribe godhaadha yuutuuba irratti jechuudha subscribe godhaa chaanalii immoo jaalataa Ibraahim jettan inni argattan telegiraama irraa qormaataas ta'ee waan adda addaa waan warra fayyaatti wal qabatu baay'ee inni argattanii na jajjabeessaa yaada keessan ammoo komentii jedhan haa galatooma